Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa inshaallah har'a keessummaa jabaatii qabadhee dhufeera. Keessummaan kunis kunoo jara kana lamaanii jalqabamee eenyurraa jalqabuudhaati? Si wayya. Maqaa keessanii daawwattoota keenyatti nu himaati. Sana booda karaa gaaffii deebii keenyaatti funna. Maqaa keessaniin jedhee waa biraa keessaniin maqaan koo Aluddiin Abdoo jedhama. Kanan baradhu immoo SSdha. Yeroo SS immoo badaaquudhaanis nama hojjisiisu masgiidas tolchuu nama barsiisu. Ashiin gaa dhaabbataa al tokko waan gaafatan keessatti fiiginaa ishee gooma gaafatan baadiyyaa ishee maqaa keessa maqaan koo Hikmaa Abdoo silamaan obboleessa jechuudha. Obboleessaa waliin ishee walumaa galatti ijoollee Abdii waliin jirtaa jechuudha. Asii karaa gaaffii deebii keenyatti yeroo deebinu idii jechuun maal jechuudha? Idii qalbiiwwan sagadamu. Idii jechuunis waan namatti tolu, waan nama bareechee bakka gaafa achitti sagadamu namatti tola bakka. Namatti toleenaa namicha bajaajii keessa taa'ee gaafa dhiituuf gammadaa dhufa bakka. Kanuma idii. Siif yoo idii jechuun maal jechuudha? Idii jechuun anaaf guyyaa gammachuu, guyyaa namni walitti qabamee gammachuu isaa dabalatu jechuudha. Akkasii jechuudha. Shaadidin idiin guyyaa akkamii dhufa? Ramadaanatti Lafti kun Ramadaanash. bor idii dhaqa. Gaafa bor ta'u jechuudha. Amma Ramadaana jechuun namatti toleenaa shaambusaa hojjetanii shobboo soggii hojjetanii of gaafa dadhaban immoo asaaniin ba'a samiin nyaatu isa gaduu bakka asirratti jedhanii isa gaduu achi immoo shobbaa yeroo shaambusaa jira lama nyaatu achi Ramadan soomte taate dha. danuu soome afurii soome Afur soomte. immoo shan soome Immoo idii jechuun Ramadan. Idiin akkamitti yeroo akkamii dhufa? Idiin yeroo soomni soomame ji'a tokko booddee dhufa jechuudha. Ramadaanii dhufee soomamee ka'ee asii booddee ji'a tokko soomnee kaanee guyyaa dhuma isaarratti guyyaa gammachuu Haa ta'u tolee karaa gaaffii biraatti hin darba. Aluddiin idii kanatti waan akkamii argatte si gammachiisa? bakka sagadee idiitti uummanni taa'ee gammachuu argadhe yoo gammachuu argadhe Gammachuu jechuun hundi maayini gammachuu jechuun? gammachuu jechuun namni caamu dhufee namni taphatu immoo ijoolleen dhufanii taphatu. Gammachuu jechuun kanuma. Si gammachuu jechuun maal jedhama? Ammoo wanti tokko bakka akka malee itti gammannee jechuudha. Akka nama godhe si gammachuun kun. Gammachuun kun baay'ee namatti tola jechuudha. Otoo guyyaa hundaa gammadanii ani koo gaafa gammadu bakka ati shashii qotu babe gibbii keessa fiiguu Ishee gaaffii qaxxaamura. Idii kana irratti maal argatte si gammachiisa? Anmoo akka hiriyoota kootii otoo uffata adda addisii kana uffadhee uffata bareedaa naaf bitamee uffadhee dhaqee hiriyoota kootii wajjin ijaffadhee natti tola jechuudha. Maashaallah bareedudha. Asti islamaan keessaa bina shida eegii tokko nu jedha. Ana Isheen تقبل الله منا Naawwanikum
عيد المبارك علينا عليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا عليكم ثم أيام أحلى الأيام يا ربي أعينها كل الأقوام ثم أيام أحلى الأيام يا ربي أعينها كل الأقوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا عليكم ثم أيام أحلى الأيام يا ربي أعينها كل الأعوام ثم أيام أحلى الأيام يا ربي أعينها كل الأقوام ايش نشيدها بيته؟ ها؟ عمرها بيت عمرها نشيدها هذا ايش طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا نادى بالنادى أيها المبروك فينا من سبيئات الوداع وجب الشكر المدينة مرحبا يا خير ذا مرحبا يا خير ذا ويشك بك النساء من قديم يا جنة الساب يا زنات يا كرامة يا كون موقسنا قرمة يا سهاي ترك دستا يا سهاي ترك دستا يا مهنو كان زمارة لا كون كرمة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مضى لله أيها المبروك فينا تلتبئات الوداع وجب الشكر المدين مرحبا يا خير ذا ما شاء الله كانت وجن بتهرب تتكين وقيدين على أسماء كان ما تلعب بتاع عمرتي وانت جتني راه من ينون هجرة ما الفي ينون في إنما وقاجن بقى وقاجي سني ينون في جت مؤسسة توفى نعم هدى شبط إفاقنا شيء كم براوة شيء كم براوة مؤسسة يا وطن سديس كم براوة نعم براوة شبراو Mati wangkuf marah Bagai dan Fatmi Singkiri وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله